Yoo yaashama akkam jirtu Kankoo Boonsaa Addisuu Guuteen jedhama. YouTube channel kanarratti yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Har'a immoo seenaa jireenya Onesimoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiisuu jireenya isaarratti maal barannaa wanta jiru gabaabsinee walii wajjin ilaalla. YouTube channel kanaaf haaraa warri taatan garuu channel kana maaliif subscribe hin gootanii? Amma godhaa. Subscribe guys. Waaqayyo isin eebbisu. Ifa keessan jiraadha. Jireenya Onesimoos Nasiib irratti maal barannaa? Tokkoffaa irratti yaada Waaqayyootiin dhalachuu yookaan yaada Waaqayyootiin qabamuu jireenya Onesimoos Nasiib irratti baranna. Onesimoos Nasiib akkuma nama tokkootti hin dhalate carraan bitamuu yookaan carraan gara biyya kan biraa deemuu isa qaqqabe umurri isaa afuriitti jechuudha. Adeemsa yeroo dheeraa booddees barumsa erga barateen booddee biyyaatti deebi'e. Haala kam keessattiyyuu Waaqayyo akka yaada nurraa qabu beekuu danda'utu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 1 irratti yeroo dubbatu Yaaqoob garbicha koo yaa saba Israa'el isa ani fo'adhe mee na dhaga'i. Ani Waaqayyo kanan si uume gadameessa haadha kee keessatti kanan si tolche kanan si gargaarus yaa Yaaqoob garbicha koo yaa Yeshuuruun isa ani fo'adhe hin sodaatin siinan jedha. Yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti haala kam keessa yoo jiraanne iyyuu Waaqayyo akka kakuu nurraa qabu yaada nurraa qabu wanta ittiin nu hojjechuuf nu uume lafaan irratti sababii ittiin nu fide akka qabu yaada keenya keessatti beekuu Tuqaa lammaffaan nuti jireenya Onesimoos Nasiib irratti barannu adeemsa yookiin naamusa jireenya yookiin waamichi keenyaaf ta'u jiraachuu akka qabnu irraa baranna. Onesimoos Nasiib nama Waaqayyoon sodaatu, nama naamusa qabuu fi nama saba isaatiif jiraachuu danda'u ture. Biyya alaan ba'ee carraa addaan argadhee qarshii hedduu argachuu danda'a jedhee jireenya mataa isaatti biizii hin taane. Waaqayyoon sodaachaa nama tajaajila isaa jireenya isaa guutuu Waaqayyoof kenne ture. Kanaaf Onesimoos Nasiib irratti wanti nuti barachuu dandeenyu waamicha jireenya keenyaaf ta'u jiraachuu akka qabnu nu barsiisa jechuudha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru. Waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan jedha. Jireenya Onesimoos Nasiib irratti waamicha itti waamame sana yaadatti qabame sana yaadatti jiraachaa jiru sanatti jiraachaa akka ture kaayyoo isaatiif jiraachaa akka ture irraa barannaa jechuudha. Tuqaa sadaffaan nuti isarraati barannu humna Waaqayyootti amanuu isaati. Onesimoos Nasiib bara jireenya isaa keessatti Waaqayyootti baay'ee amana ture. Waaqayyoon baay'ee abdata ture. Waaqayyoon baay'ee jaallata ture. Waaqayyoofis ni jaalata ture. Onesimoos Nasiib nama amantiitti cimaa fi nama Waaqayyootti amanu ture. Kanaaf Eertiraa irraa kaasee karaa Suudaan, Wallagga yookaan naannoo Oromoo Maccaa seenuudhaaf murtoo murteesse. Karaa dheeraa, karaa baay'ee fagoo, karaa dadhabbii qabu akkasumas immoo karaa dhukkubbiin daddarbaan garaagaraa keessatti weerara addaatiin jiraachaa ture keessa darbuudhaa fi murtoo murteessee jechuudha. Akkamittiin Waaqayyootti amaneetti, Waaqayyoon amaneetti, Waaqayyootti abdateeti jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhachuu Abbaa Gammachiisirraatii baranna. Waaqayyoo na dandeessisa jechuu Abbaa Gammachiisirraatii baranna. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti sagalee Waaqayyoo jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Qabxii afuraffaan nuti jireenya Onesimoos Nasiib irratti barannu kaayyoo Waaqayyoo kenneefitti hamma dhumaatti cichuu isarraati baranna. Onesimoos baroota yookaan yeroo isaaf mijanne caalaa yeroo isaaf mijate yeroo wanti hundinuu itti salphatetu rakkinni qoromsii fi yaaddoon garaagaraa itti baay'ate. Kanuma keessaa garuu abdii hin kutanne ture. Kaayyoo isaatti cichee jiraachaa ture, jabaachaa ture. Kaayyoo waan baay'ee nama godha. Obsa si gaafata, jabaachuu si gaafata, seexaa qabaachuu si gaafata, harka hinnachuu dhiisuu si gaafata. Sagalee Waaqayyoos yeroo dubbatu lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaasee hanga 18 yeroo dubbatu akkas jedha. Kanaafis nuyi matumaa abdii hin kutannu namummaa keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boorii haaraa hin adeema. Rakkinni salphaan inni nu yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf hin ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraa. Onesimoos Nasiib matumaa abdii hin kutanne. Onesimoos Nasiib matumaayyuu harka hin laanne. Onesimoos Nasiib matumaayyuu dhukkubaaf, du'aaf, yaaddoodhaaf, ari'atamaaf harka hin laanne. Qabxii shanaffaa fi dhumaa nuti jireenya Onesimoos Nasiib irratti barannu jireenya jiraachaa ture caalaa abdii isa dhufuuf jiru sanatti baay'ee gammadaa ture. Jireenya Onesimoos dabarsee jireenya qananii, jireenya wallaansoo hin qabne, jireenya qorumsa kamiyyuu of keessaa hin qabne hin turre. Jireenyi inni yeroo dhalateetii kaasee amma duutiyyuu jireenya wallaansoo qabu garuummoo jireenya itti bashannananii jiraachuu danda'an, jireenya yaaddoo qabu garuummoo jireenya adeemaa ta'e jireenya karaa fagoo deemuu jireenya biyya hormaa deemanii jireenya of danda'e jireenya dhuunfaa ofii jiraachuu garuu immoo biyya hormaatii deebi'anii gara biyya ofiitti deebi'anii maatii ofiitiif
saba ofiitiif jiraachuu walumaa galatti jireenya wallaansoo qabu ture jireenya yaaddoo qabu ture jireenya ari'atama guddaa qabu ture. Onesimoos Nasiib umurii waggaa 4tti gurgurame al 8 namoota garaagaraatiin bitame dhumarrattis carraa barnootaa argatee yeroo dheeraadhaaf barumsa isaa irratti dabarse. Achii deebi'ee Eertiraatti haadha manaa fuudhee ijoollees godhate. Deemsa gara Oromoo Maccaatti deemuudhaafis maatii isaa qabatee garee ofiisaa wajjiniin karaatti bu'e. Karaa irratti haadha manaa isaa dabalatee hiriyoonni isaa sababii dhukkubaatiin irraa du'an. Ofiisaas dhukkubaan rakkachaa ture. Waggoota 13 ol Asteer Gannootee wajjiniin macaafa qulqulluu kakuu haaraa qofa hiikutti dabarse. Erga biyya seenanis qeesota amantaa Ortodoksii fi mootii yeroo sana biyya bulchaa ture irratti sodaachisii garaagaraa itti dhufaa ture. Kanuma keessaa Onesimoos Nasiib abdii hin kutanne ture harka hin laanne. Wallaansoo jiru hundumaa danda'ee abdii isaa amanamaa sanatti jabaachaa ture. Jireenya Onesimoos Nasiib irratti waan baay'ee barachuu dandeenya. Dukaawwan shan kaasee kanarraatti akka baratan abdii guddaan qaba. Waaqayyoo hundumaa keessan haa eebbisu. Eebbifama. Hiikaa Awwaajiin naannoo Iluu Abbaa Booraa magaalaa Oromoo iddoo Hoggee jedhamutti abbaa isaa Awwaajii irraa akkasumas haadha isaa Roobee Gammadaa irraa bara 1856 dhalatan. Hiikaan Awwaajiin yeroo sana harmee isaa fi obboloota isaa wajjiniin iddoo horii tiksanitti namoota warra nama bitaniin butamee harmee isaa wajjiniin gargar ba'e. Yeroo sana kaasee Hiikaa Awwaajiin al 7 ergi gurgurame booddee gara Asmaraa Masawwaatti gurgurame. Isa booddees yeroo 8ffaatiif namni Werner Muzangar jedhamu namni qoonsilaa Faransaay kan Eertiraa jiru keessa hojjechaa ture isa bituudhaan yeroo dhumaatiif bilisa isa baase. Isa booddee namni kun namni Werner Muzangar jedhamu kun carraa barnootaa Hiikaa Awwaajiitiif kenne. Hiikaa Awwaajiinis achitti barumsa isaa yeroo jalqabaatiif jalqabe. Dandeettii inni afaan irratti qabu baranii yeroo sana hoogganaan mana barumsaa Swedish Evangelical Mission keessa hoogganaa turan carraa gara Sweden deemee akka inni seminarii Sweden keessatti barumsa baratuu fi carraa kennaniif. Amantii erga fudhatee booddee cuubamee yeroo sana kaasee hiikaan maqaan isaa Onesimoos Nasiib jedhamee waamamuu eegale. Onesimoos Nasiib gara Sweden deemee waggaa 5 baratee gara Masawwaatti deebi'e. Masawwaattis haadha manaa Mihirat Haayiluu nama jedhamtu fuudhee ijoollee irraa horate. Achumatti Asteer Gannoo waliin wal baranii Asteer Gannoos akkasuma nama dhiibbaa garaagaraatiin gara Asmaraatti dhufte waan taateef achumatti wal baranii. Asteer Gannoo Oromiyaa keessatti kan isheen guddatte yoo ta'u afaan akka gaariitti beekti. Hiikaa Awwaajii yookaan Onesimoos Nasiib immoo yeroo sanatti ijoollummaatti biyya waan ba'eef afaan Oromoo guutuusaa beekuun waan isa rakkisuuf gargaartuu olaanaa taatee kan isa gargaaraa turte Asteer Gannoodha. Hiikaa Awwaajii yookaan Onesimoos Nasiibis yeroo sana macaafa qulqulluu waan barateef amantii waan fudhateef abdii bara baraa yookaan jireenya bara baraa waan qabu saba koo biraan yoo mangaa abdii jedhu qabachaa waan tureef carraa kanatti fayyadamuudhaan gara Oromoo Maccaatti deebi'uudhaa fi murtoo godhe. Yeroo sanas Minilik lammaffaan biyya waan bulchaa tureef isa eeyyamsiisuudhaaf carraa argateetti fayyadamee gaafa gaafatu kanas hubachuudhaan Onesimoos Nasiib gara isaa qabatee karaa Suudaaniin dhufe. Karaa Suudaanis al 2 erga yaalee booddee lolli waan hammaateef dhukkubbii daddarbaanis waan hammaatee fi deebi'ee gara Imfuluutti deebi'e. Imfuluutti Asteer Gannootii wajjin macaafa qulqulluu hiikuu jalqaban. Macaafa qulqulluu waggoota 13 oliif kakuu haaraa erga barreessanii booddee xumuran. Yeroo sadaffaa irratti Onesimoos Nasiib gara Wallaggaa karaa Suudaan gara Wallaggaa seenuu danda'e. Wallaggaa erga seenaniin booddees gara Najjoo Yaa'imi'aa jedhamu deemee saba Oromoo naannoo sana jiru barsiisuu eegale. Kumsaa Moroodaan yeroo sanatti mootii naannoo sana bulchaa turanidha. Yeroo sanas Kumsaa Moroodaan Onesimoos Nasiib haalaan simatan. Akkasumas eeyyama kennanii fi akka isaan saba sana barsiisuuf Onesimoos Nasiibin jajjabeessan. Onesimoos Nasiibis akkasuma wangeela afaan Oromootti hiikaa qubee afaan Oromoos yookaan fidela afaan Oromoo saba sana barsiisaa baroota baay'eedhaaf turan. Isa booddees gara magaalaa Naqamtee deemuudhaan mana barumsaa adda addaa keessatti barsiisaa osoo jiranii qeesota Ortodoksii irraatii dhiibbaan garaagaraa irratti uumamuu jalqabe. Kissiin irratti baramee afaan Oromootiif wangeela waan inni barreessuuf jecha Maariyaamii arrabsee jedhanii mootii biyya bulchaa ture mootii Minilikitti isa iyyatan. Yeroo murtaa'eefis Onesimoos Nasiib osoo wangeela hin lallabin barumsa qofaa barsiisaa magaalaa Naqamtee keessa jiraachaa ture. Bara mootii Iyyaasuu ture keessattis eeyyama wangeela barsiisuu erga argateen booddee iddoowwan garaagaraa keessa erga deemeen carraa wangeela barsiisuu fi macaafa maxxansuu akkasumas macaafa namaaf hiruu itti fufe.